السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشباب كفود هردفتو تافي كبجبتو تكي أكمل جاسرتو أنجا الحمد لله. سرتو جباتو سنيجتا هرقلني كومنتي أجايباتو كوجيجو كومنتي كونغرو باي إدو كوديرا لجيجو باي ديرا ما سيتاني غافي إجو سينا بريسيتا كيسا كوديتانا سني ديبس كانان درس سنو جبتني توري فيديو وسو وقالا مهن تمورين waan kana gonkum akka hin dubbanne waan kana gonkum akka murteessine jedhee sirriitti himee jira. Dhiifamas waan sagaleen kiyya yoo sirriitti isin qulqullaa'u didi qofaan waan dhaqabee fi gara obboleettiin kiyya kun hadaraa rabbii na bira hin darbin rabbii si qabi dafiitii naa deebisi waan naan jetteef jechuudha. Ana obboleettiin kiyya kun maal jettee jalqaba kuma dhufee baay'ee na jaalataa turanii jetti. Baay'ee na jaalatanii achi yeroo na gaafatan san waggaa meeqa teessanaan jedhanii na gaafatan jette akkuma dhufteen akkuma isaan jaalatan saniin jechuudha. Waggaa 4 taa'aa jedheen jette. Dhaggeeffadhaa sirriitti waggaa 4 taa'aa jedheeni jette. Laal kaayyoo ofiitti himte jechuudha kan biyyaa baate. Ergasii erga akkas jedheeni natti jijjiiramanii jette. Laala bulaa dhufanii turaa dhufanii natti jijjiiramaa dhufanii jette. Maaliif? Isaan waan si madaalanii wayii qaban. Waggaa hagana ta'a jettee otoo murteessite akka waan ati biyya keessan hirir jettee keessaa baatee wayii itti fakkaata. Akka waan maatii kee jibbitee biraa baatee wayii itti fakkaata. Akka waan biyya kee jibbitee biraa baatee wayii itti fakkaata. Akka waan biyya gaafa galti jiraachuu hin dandeenyeetitti ati bakka keessa kee baastee itti himteetitti ilaalan jechuudha. Gonkumaa kana hin dubbatina. Amala isaanii yeroo haaraa dhuftan isaan nama gaarii jettanii takkatti maal isin garaa keessan bantaniif isaan akkasii miti afaanirra arraba sittaasan malee keessa isaanii nama biraati jechuudha. Kanaaf osoo kontiraata waggaa lamaa keessan hin xumurin osoo waa'ee isaanii amala isaanii addaan hin baafatin manni kun waggaa lamaayyuu na ficcisiisa manni kun dabaladhee taa'uuf agamta akka amalli isaanii jettee osoo hin yaadin warri isinuma gaafataniif dubbatan jechuudha. Kana duras dubbadhee jira irra deebiin. Obboleettiin keenya kun akkuma na gaafatanii osoo waggaa lama fixeen akkuma dhufteen baay'ee na jaalatanii si guddifanna naan jedhan akka ilmoo keetiitti naan jedhan jirti. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Si guddifachuufii miti isaan akka zalaalama isaanii garboomtu si barbaadan jechuudha. Si'ii miskiina arganii waa hundaa eeshii jettee ofirraa mormachuu hin dandeenye jechuudha. Sii galee jennaan ani lakkee maatii keenya jijjiiruu dhufe malee biyya kana taa'uuf mitiin jedhee jetti. Garuu waggaa 4 qofa taa'ee deemaa jedheeni jette. Obboleettii kiyya waggaa 4 ganaa barbaaddu yoo barbaadde hin dabalatta yoo barbaanne hin dabalattu maaltu si dubbachiise waggaa lamaan sanuu akka itti xumurtu fatanaa meeqa akka itti dabarsitu hin beekne maaltu ganaa ka ofafoo si yaachise. Si galee kanaaf ijoolleen keenya of eeggadhaa bakka kanatti sirriitti. Waggaa 4 taa'a jedheeni amma garuu jette. Waggaa lamaayyuu waggaan lamaa kunuyyuu yoomnaa dhumata jedhee halkanii guyyaa yaaddaa jette. Guyyaan natti dheerateetti. Waggaan lama waggaa 12 natti ta'ee jette. Garuu waggaa lama kana fixuufam ji'a 4tu na hafe jette. Ji'ummaan 4 hafe kun waggaa 4 natti ta'ee. Isiin garuu waggaa 4 taa'a waan jedheeniif waggaa 4 taa'aan na beeyti. Akkamiin godhaa jette. Kanarraan immoo birrii kiyyallee karaa hawaalaatiin naan ergani karaa baankiitiin birrii kiyyallee narraa nyaataa jiran. Birrii ji'a lamaa ani Suudiin jedhatti birrii ji'a lamaa 27,000 qofatu naa galaa jette. Dhaggeeffadhaa asirratti birrii ji'a takkaatu hin guutu jechuudha. Birrii isii karaa baankiin ergaaf jiran irraa mummuraatiin jechuudha. Karaa baankiitiin sanuu ji'a 4 qofatu na hafe. Ani garuu amma waggaa 4 ta'a dura jedhee hin taa'u. Amma mee ammuma jiini 4 na hafe kana itti himu moo gaafa jiini 2 na hafu itti himu jette obboleettiin keenya kun. Obboleettii kiyyaa atama maal gootisiite inni dirqama qabu. Ati dubbattee waggaa 4 ta'a jettee ni dubbattee rakkoo qabu. Maaliif odoon xumurinu waliigaltee isaa wajjin waliigaltee diiguu dandeettu waan ta'eef kun rakkoo qabu. Sii galee kanaaf ati amalaadhaan gaafa jiini lamaa si hafu itti himteet ji'a tokko ufa foggattee deemta. Ji'a tokko maaliif gatta? Hin fixxu muluu ji'a tokko ni gattu
osoo waraqaan jiini tokko kun hin dhumin galee sitti deebi'a. Haadha tiyya laalee sitti deebi'a. Jetteenit biraa deemte jechuudha. Si galee gaafa kontiraata keellee xumurtee mulullee yoo xumurtee ayi bakka maatii kiyyatti galuu barbaada. Maatii kiyya galii bakka naan jedhanii. Jetteeni yoo galte inni si dhorgu jiru seera si dhorgu jiru jechuudha mirga keeti. Si galee mirga keeti. Maaliif nu bira isin bira taa'a jettee maaliif nu bira hin taa'in jedhanii afaanis dubbatan malee si dhorguu hin danda'an jechuudha. Kanaaf galuu dandeessaa akkasitti galii siin jedha obboleettii kee ijoolleen keenya yeroo baay'ee osoo hin yaadin waan akkanaa dubbattanii osoo isin hin beekin tokko jechuudha ijoolleen keenya ka waraqanni keessan guyyaa dhumatu hin beekin akka dhuftanii waggaa lama fixiin waggaa kanaa taa'uudha jettaniini waggaa lamaan sanuyyuu fixuun ka isinitti ulfaate haalli jaraa ka isinii jijjiirame hojiin jaraa ka isinii baay'ate haalli keessi jirtan ulfaataa ka ta'e gaafa san otoo isin hin beekin isinirrattis haaromsuu danda'a. Beekamu walii galanii jechuudha warra haaromsu wajjin kanaaf of eeggadha. Osoo waggaa lama fixii yoo isaan amala isaaniitti isin gaafachuu yoo isaan isin gaafatan hin beekamu. Inshaallah yookaan hin taa'aa yookaan hin deemaa yookaan deemee deebi'uu danda'a sitti hin beekamu. Bakka dubbii rarraasa hambisaa. Haa hin barbaadu si bira deemuu barbaada kana booda jechuu hin barbaadu jettanis akkasitti isin murteessina. Haa waggaa ganaa si bira taa'uu barbaada. Waggaa haganaa hin dabaladha jettanis hin murteessina. Sini galee sanuu fixuu dhabu keessa rabbitu beeka. Yoo rabbuu fayyaa isinii kenneeyyuu ka hojjettanuu ta'e haalli isaanii immoo ka ulfaatu ta'e kammaan hoggammaan lamaan sunu osoo dhufuuyyuu baadha jettanii yeroo isin gaabbisiisu jira. Ganaa mana isin keessatti waggaa lamaa biraa dabaltanii hojjechuu miti. Kanaaf odoon dubbatin dura itti yaadaan isiniin jedha waan dubbattan ijoollee keessattuu jechuudha. Amala keessan jaalatanii isin asii achi fiidanii ergamtanii akkuma daa'imaa somaachi kan isin ari'an yoo ta'e akka isin mana biraas hojjettan hin barbaadan akka isin biraa deemtanis hin barbaadan karaa isin hidhanii soqan jechuudha. Isin galee kana yoo jedhu karaa isin hidhanii yoo jedhu waraqata isinirra haaromsanii yookaan gaafa isin ani yoom gaafa dubbattan isin akkuma qalbii gootanii dubbattanis ta'a. Isin galee gaafii akkana isin kaasan taanaan hin beekamu. Inshaallah mee waggaa lamaayyuu fixeechi boodan ilaala jedhaanis. Isin galee kanaaf yoo san isin kokkolfite akka nama isin jaalatu ati nama gaariidha ati akka daa'ima kiyyaati akka intala kiyyaati akkana sii godha waan akkanaa sii godha waan akkasii sii bita afaan kana jalaa yoo isin jala fiffiidee kushiina bakka isin nyaata hojjettutti bakka isin hiqaa dhiixanitti afaan isin akka haasoftoo ta'e rarraasa hambisaa dubbii kan inshaallah hin laala hin beekamu atillee nama gaariidha hin beekamu mee hin fixa kontiraata kana fixaamee waggaa lama fixe si booda yookaan asumaan itti si biratti itti fufaa yookaan immoo galee sitti deebi'a jettanii haala saniin deebii ofirraa deebisuu qabda jechuudha. Isin galee kanaaf akkas ijoollee kiyyaa maaliifi jettii godhan bareefu ji'a afurtu na hafe jettee amma kaa isiin maal jedheetiin silaa hin ta'a jedheeni maal jedhee immoo hin gale jedhaan maal na godhinu laata maal na akkam naa jedhinu laata yaada jedhutti sammuu isii keessatti gaafii ta'aa jira jechuudha. Kanaaf kun isin shakkisiisanii galee sitti deebi'a jettaan hatama galee sitti deebi'a. Si galee akkasitti ofirraa fixisii jira obboleettii kiyyaa ijoolleen baay'een kana duras irra deddeebi'ee dubbadheetiin ture waan akkana eeggataa jechuudha. Yeroo jalqaba dhuftan isinis humna oo'an dhuftanii bakka hijiraamii hawwii hojiis waan qabdaniif kaayyoof waan baataniifis yeroo sanitti isaanis amala keessa waan beekneef bakka isin kabajaa isinii haasayaa bakka nama gaarii isin kokkolfaa isin wajjin yeroo dabarsu. Garuu oolanii bulanii amalli isaanii akkas jijjiiramaa gaafa dhufu gaafa hundi isin irra ulfaataa dhufu isin gaabbisiisa jechuudha. Kanaaf dursitanii waggaa haganaa ta'a jettanii yookaan ittiin tan boodammoo rakkoo jechuudha. Kanaaf daftanii waa tokko murteessinaa. Keessattuu yeroo gammaddanis waa wayii daftanii murteessinaa. Maaliif yeroo sanitti gisee isin kokkolfite akka intalatti kiyyaatti si jaaladhoo siin jette ati dhugama seetee si bira taa'a bakka waggaa ganaa si bira taa'uu jettee yeroo sanatti fedhaa keessan seente jechuudha. Kalaama takka qofaan
Kanaaf yeroo aartanis isii wal loltanii lammata manuma kanatti hundee manuma keetuu taa'uun barbaadu jettanis waan akkasii murteessinaa.